Kabajamtootaaf hordoftoota boonii Oromiyaa akkam jirtu nagaa keessan miti ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa koodha. Akkasuma nagaa koottaan sodaan jalqabas yuutuubiin koo boonii Oromiyaa jedheetiin ture. Haa ta'uyyuu malee hammaan tanaa riippoortiin irratti ta'eetiin jira. Kanaaf kana seenaa sabskiraayib laayik gochuudhaan sheer gochuun na deeggaraa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma ilmaan Oromoo koottaa walaa jajjabeessuun wal jajjabeessinaa warreen immoo isiniif sabskiraayib hin goone yoo jiraattan liinkii keessan irratti sheer godhachuudhaan isin deeggaruun ni danda'a. Nuti Oromoon dhiiga tokko lammii tokko foon tokkodha. Lafee tokko waan taaneef wal jajjabeessuu bakka dadhabnetti lafaa ol kaasuu akkasuma nama tokko guddisuu wal guddisuu qabna jechuudha. Ija tokko wal laaluu qabna. Kanaafiyyuu seenaa na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Barumsa garaagaraa wajjin barachuu yookiin fi wal barsiisuu kan beeknu wal barsiisnee kan hin beekne isa beekuurraa barachuun nu barbaachisa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee seenaa isiniin jechuutiin hin fedhaa itti aansuudhaan barumsa hunda waliin barachuu ni dandeenya. Innis akkaataa itti rifeensa keenya guddifachuu dandeenyu. Haa ta'uyyuu malee ispoortii garaagaraallee wajjin barachuu ni dandeenya. Itti aansuudhaan barumsi kana qofa miti barumsa waa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf wajjin barachuu ni dandeenya. Deebi'ees immoo gaafii baay'een karaa keessatti gaafatama. Gaafichi sunis gaafii baay'eedha. Haa ta'uyyuu malee yeroo biraa waliin barachuu ni dandeenya. Waliin hirmaachuu ni dandeenya. Isiniifan ibsa. Hangasitti garuu seenaa na jajjabeessaa liifidhumallee akka seenu na taasisaa isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan Zaalee yookaan Beeruut keessa bakka hin jiru Zaalee jedhama. Zaalee kana ilaalaa itti buhaaraa isiniin jechuun barbaada. Yaa'u malkii bareeddee lammii keenya nurkaa nyaattee fixxee homaa miti homaayyuu gochuu hin dandeenyu obsa Waaqayyo nuuf haa kennu. Itti aansuudhaan immoo warri keessa jirtan jajjabaadhaa akka keessaa baatan ta'a. Warri keessa hin jirre Waaqayyoon baga isin gargaare isiniin jechuun barbaada. Nu'is warra keessa jiru immoo Waaqayyoon nuuf kadhadhaa akka keessaa baanu isiniin jechuun barbaada. Hanga deebi'ee viidiyoo biraatiin dhufutti turtii gaarii qabaadhaa. Hedduu isin jaaladha isin kabaja. Seenaa sabskiraayib laayik sheer godhaa isiniin jedha. Zaalee ilaalaa itti bu'aaraa turtii gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Ilaalaa ittiin bu'aaraa.